Forex Traderii isinitti haayimu. Yeroo gabaabaa keessatti $100 gara $30,000tti guddisuu akka danda'amu sitti himu. Yeroo ilaaltu dhuguma fakkaata. Warqii uffataa hara Range Roverii konkolaachisaa boon immoo Lamborghini konkolaachisaa agarsiisa. Dubaay jiraata. Ciree isaa hoteela maal fakkaatu keessa taa'ee biifee irraa yeroo nyaatu argita. Nama hin kajeelchisu. Namni jireenya kana hin feene hin jiru. Ani Forex Traderii jedha. Kan sooressates hojii kanaan ta'uu sitti lallaba. Guyyaatti $42,000 ol akka argatu sitti hima. Akka ati dhugaadha jettee amantuuf namoota beekamoo ta'an kanatti amantu warreen akka Seefuu Shoofaa irratti interview godha. Si iyyeessi koo. Kana kan ilaalu dhugaa sitti fakkaata. Garuu maaltu jibba akka isaa ta'uu barbaadda. Innis akka koo ta'uu ni dandeessaa siin jedha. Salphaadha jedha. Akka koo ta'uuf strateejii isaa $8,000 isarraa bitachuu akka qabdu sitti hima. $8,000 maal qabdi? Strateejii isaa yoo fayyadamte $100 gara $30,000tti guddisuu ni dandeessa ka. Jalqabumaa namni guyyaa muraasa keessatti $100 gara $30,000tti jijjiiruu danda'u maaliif strateejii gurgura? $30,000 san gara $1,30,000tti maaliif hin guddifatu? Mee akkas jedhii gaafadhu. Guyyaa muraasa keessatti $100 gara $30,000tti ol guddisuun ni danda'ama taanaan namoota sooreyyii addunyaatti beekaman 10 keessaa maaf hin galle? Kanas gaafadhuun soba adiidha. Waan akkanaa addunyaa kanarra hin jiru. Hubadhu Forex Tradingiin dhuguma jira. Namni bu'aa isaa argatus ni jira. Garuu bu'aan akka isaan jedhanitti hin jiru. Isayyuu namoota baay'ee keessaa namoota muraasa qofatu milkaa'a. Namoonni hedduun ni kasaaru. Bu'aa argachuuf waggoota dheeraas itti fudhata. Jarri guyyaatti $42,000 hojjedhaa siin jedhu. Kun garuu skaamariidha. Dhugaan jiru maddi maallaqa isaanii kan isaan jedhan miti. Tokko si'ii fi fakkaatu keeti. Akka isaanii ta'uuf koorsii isaanirraa bitta. Lammaffaa birookarii irraa koomishinii argatu. Gaafaati maallaqa kee kasaartu isaan koomishinii argatu. Si'iin immoo kasaaruun imala milkaa'inaati jedhanii si jajjabeessu. Maalanis dura kasaaraan ture siin jedhu. Ati dhuguma seeta. Ammas maallaqa biraa irratti gashita. Ni kasaarta. Isaan koomishinii dabalataa argatu. Hojiin isaanii kanumadha. Maaliif Dubaay immoo jiraachuu filatu? Tokkoffaa biyyattiin galii dhuunfaa irratti gibira hin kaffalchiistu. Lammaffaa konkolaataa akka feetee $200 qofaan kireeffachuu dandeessa. Konkolaataa inni konkolaachisu kuni kiraadha. Jaallattes jibbitees. So biyyattii keessa jiraatanii skaamii nama gochuun salphaadha jedhama. Garuu waan haasa'amu hunda dhugaadha seetee yeroo gabaabaa keessatti ittiin badhaadha jettee yaadda taanaan ni miidhamta. Baay'ee miidhamuu keerraan kan ta'e immoo miira of ajjeestutti dhaga'ama. Mee akka armaan gadiitti waa'ee Forex Trading fi ilaalcha Macaafa Qulqulluu waliin haa ilaallu. Dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman Forex Trading seenuun hiyyummaa keessaa ba'uuf fi bilisummaa maallaqaa argachuuf yaalu. Garuu namoonni hedduun maallaqa nagaa sammuu fi hariiroo akkasumas amantii isaanii illee dhabaa jiru. Kanaaf gaaffii guddaan Forex Tradingiin cubbuudha moo yoo sirnaan itti fayyadamne yookaan hojjetame Macaafa Qulqulluu waliin deema? Forex Trading jechuun maal jechuudha? Forex jechuun gabaa jijjiirraa mootummaa maallaqaa waliin geggeeffamu. Maallaqa tokko bitanii kan biraa gurguruu jechuudha. Gabaa maallaqa addunyaa keessaa isa guddaadha. Namoonni jijjiirama gatii irraa bu'aa argatu. Akkasumas namoonni tokko hojii professionaalaa godhatu. Warri biroo immoo akka gaambilingiitti ilaalu. Yaada guddaan as jiru Forex mataa isaa cubbuu miti. Rakkoon jiru akkaataa itti fayyadamaa jiranii fi kaayyoo isaaniidha. Maaliif dargaggoonni baay'een gara Forex Tradingiitti seenu? Tokkoffaan hiyyummaa, hojii dhabdummaa, dhiibbaa sooshaal miidiyaa, jireenya onlaayinii sosobaa, ariitiin sooressatoo fi hawwuudha. Iddoo kanatti balaan isaa inni guddaanii gar malee maallaqa jaallachuu, araada hamaa, skaamerotaan guyyoomfamuu fi dhiphina sammuu guddaa keessa seenuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:10 irratti jaalalli maallaqaa hundi hammina hundaati jedha. Maallaqni cubbuu miti garuu jaalalli maallaqaa nama balleessa. Forex Tradingiin gaambilingiidha. Gaambilingiin carraa qofaa irratti hundaa'a. Araada addaa qaba.
miiraan murteessuu danda'a. Sirna hin qabu. Kanaaf iyyuu professionally trading jechuu hin dandeenyu jechuudha. Analyzing hin qabu, risk management hin qabu, obsa hin qabu, strategy, to'annoo miiraa. Garuu akeekachiisii as jiru namoonni hedduun traderii of jedhanii waaman dhugumaan gaambilingii keessatti jiru. Macaafni qulqulluun waa'ee badhaadhinaa maal jedha? Macaafni qulqulluun hojii qulqulluu fi investment sirrii hin mormu. Fakkeenyaaf Yoosef dinagdee Gibxii bulchuu, fakkeenya warra hojii addaa qabanii, fakkeenya ogummaa keessatti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13:11 badhaadhumni karaa malee argamu irraa irrachaa hin adeemaa, namni itti dadhabee wal irraa buusaa adeemu garuu hin baay'ifataa jedha. Akkasumas fakkeenya 21:5 yaadni warra dhimmee hojjetu bu'aa qabaa, wanti ariitiidhaan hojjetamu hundinuus hiyyeessa nama godha. Fakkeenya boqonnaa 21:5 lallaba boqonnaa 11:2 Macaafa lallabaa boqonnaa 11:2 wanti hamaan attamitti lafa irratti akka dhufu waan hin beekneef nama 7 yookaan 8 isa hiri. Ibsi iddoo kanatti arginu qabeenyi suuta ijaaramuu ni tura. Naamusa barbaachisa. Amanamummaas ni barbaachisaa jedha. Balaan addaa Forex Tradingin qabu sobaan guuruu, jireenya qananiisa sobaa, namoota guyyumsuu, maallaqa waaqeffachuu of keessaa ni qabata. Namoonni tokko Waaqayyotti amanachuu dhiisanii chaartii irratti amanamaa jiru yookaan sirna tradingii kana irratti amanamaa jiru. Dubbiin of tuulummaa, sodaa, hirriba dhabuu, maallaqa waaqeffachuu asirraati arguu dandeenya. Maatiyos boqonnaa 6:24 waaqaa fi maallaqa yeroo tokko tajaajiluu hin dandeessanii jedha. Kiristaanonni Forex daldaluu ni danda'u? Deebiin isaa seeraan yoo ta'e, amanummaan yoo hojjetame, sassata malee yoo hojjetame, yoo nama hin miine, Waaqayyoon bakka yoo hin buufne rakkoo hin qabu. Garuu immoo yoo akka carraa ta'e yookaan gaambilingii ta'e, nagaa kee yoo balleesse, jireenya kee yoo to'ate, sobaaf goyyomsaa keessa yoo seensise, maallaqa akka ati waaqeffattu yoo si godhe, cubbuu ta'uu ni danda'a. Xumura irratti Forex jireenya kee hin oolchu. Maallaqnis nagaa kee bara baraa hin kennu. Maallaqnis nagaa kee bara baraa hin kennu. Ogummaan maallaqaa barbaachisaadha. Ogummaan hafuuraa caalaatti baay'ee barbaachisaadha. Hojii baradhu, cimtee hojjedhu, cimiitii hojjedhu, naamusa qabadhu. Garuu maallaqaaf jecha lubbuu kee hin dhabin.